ወነሲባን እግዚኦ አይረ ነፍሳመትከ ሴተከ ለቀንሰ ነው ማረልን ነፍሳመቱ ሴተ ገብርኤል ሀገረ ሕይወትን መንግሥተ ሰማያትን አውርስልን። ለሐዘንተኞች ማጽናኛ ነው መንፈስ ቅዱስ ይላክልን። ለቤተሰቡ የሐዘን ዳርቻ ያድርግልን። በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ክብርት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን አስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ክቡር መጋቢ ሐዲስ ዲያቆን ፍራኦል የሐዘን መዝሙር ይዘምሩልንና ወደ ተላገር እንሄዳለን። Okechasi ume wagayo tamani Okechasi ume wagayo tamani Ebe lumuko ugara ilai Akafayi tufi Uftanuuf kennuunsa Anurra oolunsa Seexana harkaa baasee si taasisuuf kansa Uftanuuf kennuunsa Anurra oolunsa Seexana Okechasi ume wagayo tamani Dandi ke dandisa Goditi kabadu Akafayitu fi guftati jiradu Kandarbun kenole Kanta sadar bitu Devi lubuko inkabani Kandarbun kenole Kanta sadar bitu Devi
Lubbuko hin qabame cubbuun. Kanilma kanafura kulkullu waaqa tokko jiraataa sillaasee nannuu sab zayahayyu wayyireeyaa namoot du'a kan hin argine addunyaa kanarratti amma barabaraatti kan jiraatu faarsaa daawit boqonnaa 89 lakkoofsa 48 kabajamtoota hayyoota mana kiristaanaa walumaa galatti kabajamtoota maatiiwwan obboleettii keenya kan taatan akkasumas immoo firoottan hundi keessanuu ishee gaggeessuudhaaf gara jireenya bara baraatti akka deemtuuf gaggeessuudhaaf guyyaa irraa irratti kan argamtan maatiiwwan hiriyoon akkasumas immoo saba Oromoo hundi saba walumaa galatti uummata Itoophiyaa Kitaabni qulqulluun yeroo dubbatu maal jedhaa eenyuyyuu warra kanafuu tasa hin jiru jedha. Qulqulluun Daawit waa malee kanan dubbanne tarii mootii ta'uu danda'a, yookiin abbaa aaboo ta'uu ni danda'a. Karaa adda addaatiin ummata kan gaggeessu ta'uus ni danda'a. Karaa amantaas immoo amantaa gaggeessu akka phaaphaasota, sheekota, paastorota kan fakkaatanis ta'uu ni danda'u. Garuu eenyuyyuu nama ta'ee warra kanafuu tasa hin jiru jedha qulqulluun Daawit. Gara Waaqayyootti waamichi Waaqayyoo lubbuudhaan hunda keenya yeroo waamu karaa adda addaatiin ni waamu. Kitaabni qulqulluun kanaaf ragaa ni ba'a.
Mucaa Addaam Abeel kan jedhamu yeroo arginu waamichi isaa addadha. Warri kaanis raajonni baay'een ni jiru turan. Gara Waaqayyootti karaa adda addaatiin waamamaniiru. Akkasumas immoo duukaboota kan ta'anii isaanis akkasuma hoolota fa'aa warri kaanis karaa amantaas ta'e karaa addunyaa biyya lafaa kanaa kan gaggeessan hundinuu sooressis ta'e hiyyeessi beekaanis ta'e wallaalaan ogummaa kan qabus ta'e karaa adda addaatiin ogummaa kan hin qaban hundinuu gara Waaqayyootti ni waamamu. Obboleettiin keenyas immoo waamichise gara Waaqayyootti yeroo waamamtu akkuma hundi keenyaan har'a gaggeessaa jirrutti. Daawit waa'ee mucaa isaa kaasee dubbate. Macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 15 amma 23tti seenaan tokko barreeffamee ni jira. Mucaan isaa jalaa kursate Bersaalee kan jedhamtu irraa kan argate jalaa uffifsannaan gara Waaqayyootti ni kadhate. Yaa Waaqayyoo, mucaa koo kana naa maari. Dhiifama kee taasisi jechuudhaan gara Waaqayyootti kadhata yookiin kadhannaa ni dhiyeesse. Yeroo kana amma nuti yeroo gaddinu akkuma aadaatti jechuu gooti. Akka amantaa osoo hin ta'in akkuma aadaatti gurraachuma akka uffannuutti innis gurraacha uffatee gara Waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa mootii moototaa hunda kan uume gara uumaa isaatti yaa Waaqayyo ati dhiifama kee taasisiif jedhee mucaa kursatee sanaaf ni kadhate. Yeroo kana Waaqayyoon hunda waan beekuuf akka barbaade immoo taasisuu waan danda'uuf kanarraa kan ta'e Daawit mataan isaa Waaqayyoon akka barbaadeetti ni taasisa jechuudhaan akkuma dubbateef mucaan sun ni boqote. Akka amantaa keenyatti namni yeroo du'u ni boqote jedhama malee ni du'e hin jedhamu. Du'ini kan lubbuu waan ta'eef sonirraati eenyuyyuu hafuu waan hin dandeenyeef mucaan isaa jalaa boqote. Inni mootii biyya Israa'el keessa kan jiru saba Israa'el gaggeessaa kan jiru kan sodaatamu mootii. Gara isaatti deemanii akkam ta'e laata mucaan koo hin fayyemoo dhukkuba isaarraati yookiin immoo maal ta'e jedhee kadhannaarra osoo jiru warri ergamoonni gara isaa dhufanii sodaadhaan waa'ee du'a isaatti himuudhaaf jireenyaan osoo jiru akkas yoo ta'e yoo gadde ni du'e immoo yoo jenneen hammam ni gadda laata of balleessa. Jalaa du'a jechuudhaan sodaadhaan itti dhiyaatanii itti himuuf jennaan ni beeku. Maal taatanii jedheen ila kunoo mucaan kee kursate kun ni boqoteera ni du'e jedhaniitti himnaan yeroo sana uffata yookiin huccuu uffate gurraacha sana ofirraa baasee wanta nyaatamu naa fidaa jedheen. Yeroo kana maa inni wanti kun nuti aadaa qabna, duudhaa qabna, maalirraa kan ka'eedha? Seera keenya diigde yaa mootii Israa'el Daawit jedhaniitti dubbannaan latti jedheen. Nuti gara isaatti ni adeemna malee inni gara keenyatti hin dhufu jedheen. Yaa uummata Waaqayyoo, har'a obboleettii keenya biyyaaf sabaaf uummataaf maatiidhaaf hojii guddaa kan hojjetu isheen gara Waaqayyootti deemte. Kana booda isheen gara keenyatti hin dhuftu. Nutuu gara isheetti ni adeemna. Eenyuyyuu haa ta'u
sheekaan isa ta'u karaa adda addaa jiru ogummaa adda addaa yoo qabaannes nuti gara isheetti deemna malee isheen kana booda gara keenyatti hin dhufu. Kanaafuu gadduu nurra jira. Dhugaadha. Maatiif sabaaf uummataaf biyyaaf ta'ee isheen waan baateef hojii ishee inni gaariin sun itti dhaga'amuudhaan gadduu dandeenya ni boona. Kana maal jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos waaqni waaqotaa kan ta'e gooftaa gooftotaa du'a mootee kan ta'e dabalata immoo dhufee hunda irratti murtee sadumaa kallaas jeejiman jennee kan waamu. Kan laatu gooftaan inni maal jedhe yeroo gidiraa sanaa gara tulluu Qaraaniyootti yeroo deemu gadadoo keenya baasee gidiraa keenya immoo fannoo irratti baachuudhaan yeroo deemu yaa anista Israa'el biqee haala risitti lola daqiiqattiin yaa dubartoota Israa'el ofii keessaniif akkasumas immoo maatii keessaniif bo'aa ijoollee keessaniif gaddaa bo'aa jedhee ni dubbata. Har'a nuti waa'ee keenya yaadnee irra waa'ee qalbii jijjiirrannaa nuti maal hojjennee laata?